Nada ke fada borde du bis la yoro kawan. An ma jere ni ila ya bertina na yoro it isini wa kayon ma ke sudah gar kan rat kol bo si barba chu ina faidi ni. Amen. Hamma kam sa denga dan na galle na. Kam sa denga dan na galle. Yoro it ati yoro it isini yoro it sanyin kesan yoro it sabni ko ni wa kayon wa ke sudah gar kan ya barba chu ina fa indi se mo amai den na. Tari Allah askesa jirtula namonni waqayon waqessuraf jal kabagara ya qabdal harra waqay gargas ni qabame wal kane waqay hallelujah 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 Yesus Kristus gufta Yesus Kristus jirata Yesus gofta amen. Amen. Amen amen. Yesus malulah gofta Yesus. Goftuma Yesus itu asjaran. Sababnya sebenarnya ambil rokan awak ayo segala awak ayo lagaw afkot ajur kuni. Sabab bisa malulah Kristus Yesus gofta wante. Goftuma satu. Meyo rokan afkot pesa. Fulawa kodor abajulan Yesus. Boleh sekolah ini kau fulawa kodor abajulan jalan makamnya. Pesa, meyo kana, waktu keruan segala, ini semani, dirinya menjadi farra, rakko kera, isa yandura, karor kera, may disconnect of it. That's the only way you connect yourself to the grace of God. Isa nuwala ni kan tuwa ko connect to mas meyo kana, isa kali sa tingin dato bidro biki sabata ni ramfanda, rakko kesa ni ramfanda, ipo kesa ni ramfanda, karor ni ramfanda, isa tini jai hasni bijo ni ramfanda, sana misni jadi ramfanda, asibata ni wango chua jadi ramfanda, waktu keruaya nana, har chua kayo segitu je. Karena itu kayo segitu je. Ayat itu kayo segitu je. Wakayo segitu je. Kristus Yesus berfirman kita. Kristus Yesus ini aman mate. Ini jangan kapsi saya itu tidak berdendeng. Ini gafat tidak kata nama jalan hidup kolan. Ini gafat kata nama jalan kolan. Ini wakayo Kristus Yesus asal jujur. Haleluya. Ya wakayo gofta segala tefanna kalau nasifa itu. Kalau nasifa itu. Kalau nasifa itu. Yerokan uflat makan fat. Makan fat. Wali kain uflat makan jauh fat. Makan Kristus Yesus ini yerokan ya wakayo. Ayan ni ke nurrahuf. Gargar ke nurrahuf. Fayyisung ke nurrahuf. Karana makadiya chung ke dan dinamar gisisung ke nurrahuf. Kanan mo tagalan nasib. Kanan rawat tamakam ke ulfa. Jal kabahaman wat ko jente. Wo tafur ko na siya ferma. Kirenya ke jara siya ferma. Hasa ke jara siya ferma. Kara ke jara siya ferma. Karora ke jara siya ferma. Sagala ke jara siya ferma. Hallelujah. Karena dia siya ferma. Hallelujah. Hallelujah. Nugedut argam. Nugedut argam. Nugedut argam. Kanan ko tagalan nasib ito. Maka Yesus Kristus hamdun ratim moin sinuwa fartumos na gofta at ulfat nugarga maka Kristus Yesus. Amen. Tawa ay gofta machaka si Yesus. Don arado no. Farsa David karena ibab of the mission that postok ko amma afrit walidni dubbis. Lama jadi kabe, Allah berkorban, kerjaan jadi. Kalau jadi sini dia cari orang. Kami sebuah ni, dia tu kalau kita dah, dia tadi bawa. Kami sebuah ni, tahe tadi, karena buyara asituan lelaku, beresu hinjal kami tahe dan semua kau ini, tora galfatan tu. Malifin mau kena berbetu. Namo to walja kan kisa namo ta laman to rako sang ka wanam be ku pani jara kana kan tahu agale wa kayo thai ni ada ko tini kana wa e kana versi so jadi tani pelani tiba kan to wajiwa kana wali amen kam sakal galawa kayo kana mati gambar ba chu na isina sabo dewa kayo wado ko na rakon saba samnya rako ini kabu isa dia di kan
rakkoo kana keessaa kan saba kana baasu waa tokko ta'edha. Innis maanni nan haguuginaa jedhee itti himnaa jedhee waaqa. Saba kootti nan haguugin gannan qabin sabni kun takka olla kaasa takka ganna qaba ergaan itti maadha. Sabni kun takka olla kaasa takka ganna qaba. Idaawu maal naan jedhe waaqayyo sabni kun takka hojjaa naa dabalee takka hojjaa koo hir'isee gabaabduu na godhaa naan jedhe waaqa. I was confused. Isa booddee waaqayyo maal godhe lallaba kana si'a lafa lallabaa yaa waaqayyo. It's original preaching. Sammuu keessanii ol taasanii galuu dhiisuu danda'a garuu it's original preaching. Waaqayyo dhugaa waaqayyo waaqa jiraataatti isinitti nima kakadhee fuudhee meedaatti gad baase. Kamisa galgala dirree tokkotti gadi ba'ee isa booddee nan dhaabbadhas naan jedhee lallabe naan jedhe. Isa booddee ittiin qophoofne eessaa akka lallabu hin beeku haleluuyaa eessaa akka dubbisu hin beeku dhaabbadhee tanii ilaa waaqayyo gooftaan machaa kana barbaadan bitanii sabatti nan lallaban ture. Isa booddeetuma lallaboonnis nan eebbifaman ture. Isa narra deebi'eesnitti lallaba haleluuyaa. Ittis hin dabalu irraa hin hir'isu yoo baay'ate irraa hir'isa malee garuu ittiin dabalu woordi baay'ee woordi isan yeroo sana meedaa sana irratti lallabe isinitti lallabaa. Galanni waaqayyo fa'i ta'u. Waaqayyo immoo gaafan kana godhu hidhaa nama baay'ee akka inni hiiku waaqayyo immoo sagalee kana keessa gaafa darbu nama baay'eedhaafi deebiin akka deebi'u nama baay'eedhaafi gaaffiin bara dheeraa hin deebi'e deebii akka ta'u jireenyi keessan akka inni jijjiiramu naatti dubbateera. Galanni waaqayyo fa'i ta'u. Macaafa faarfannaa 45 walii jedhii baasnee hin dubbifnaa. Xinnoo see afaan Oromootti gaafa kan sirriitti hin keenye waan ta'eef afaan Amaariffaarraas Ingiliffaarraas dubbifneetu sagalee gara lallabaatti isin dhahichaadha. Faarsaa Daawit boqonnaa 45 lakkoofsa 1 hamma 4 dubbifnaa. Hanqina barbaadu garuu lakkoofsa 1 irra jiru. Warri qabsa qabatanii fi mata dureen lallaba kootii Waaqayyoon ol qabi kan jedhudha. Waaqayyoon ol qabi. Nama si bukkee jiru waaqayyoon ol qabeedhaan mucaa ta'u namni si bukkee rutti maasa hojjeta. Waaqayyoon ol qabi. Ameen. Faarsaa 45 lakkoofsa 1 afaan Oromootiin annan dubbisaa isa booddee afaan Amaariffaatiin namni tokko yoo baafattan gaariidha. Afaan Ingiliffaatiinis yoo baafattan gaariidha. Clearly akka sagaleen kun jireenya keenyatti qabatu barbaada. Namni jireenya isaa keessatti waaqayyoon waaqessuu kan inni danda'u ulaagaalee tokko barbaachisan waa tokkitti. Karaa kan biraan immoo sitti waaqayyoon waaqessuu dhiisuun kee okee waaqayyoon biratti okee kan inni ta'u ulaagaa tokko jira. It's okay waaqayyo accepted godhee kan inni fudhatu waaqessuu dhiisuu kee waa tokko duwwaatu jiru. Isaan booddee sitti nima kana garuu qabaddaa. Inni beektan jettu laata? Beektan garuu gaaffii adda qabu waaqayyoon waaqessuudhaa fi maaltu barbaachisa? What is the criteria? Tokko jiru. Isa naarra kan biraan jiru. Namoonni garuu 20 lafa kaa'u, 30 lafa kaa'u, 100 lafa kaa'u. Siniin gallee mee hin dubbisna. Faarsaa 45 lakkoofsa 1 maqaa Kiristoos Yesuusiin nan dubbisaa akkas jedha. Yaa Waaqayyo mootii koo guddina kee nan beeksisa. Guddina eenyu? Yaa Waaqayyo mootii koo guddina kee nan beeksisa. Yeroo hundumaa baruma baraan maqaa kee nan eebbisa. Guyyuma guyyaan ulfinaan sin jajadha. Yeroo hundumaa baruma baraan maqaa kee nan jajadha. Waaqayyo guddaadha. Guddisee kan jajamudha. Guddinni isaas qoramee bira hin ga'amu. Dhaloonni tokko hojii kee dhaloota isa kaanitti in jaja hojii aangoo kees in labsa. Generation to generation isa sila boleessa keenya kadhate. Generation to generation tokko generation dhufutti dhaloota isa dhufutti guddina Waaqayyo, jabina Waaqayyo, waaqummaa Waaqayyo, maalummaa Waaqayyo hin dabarsaameen afaan Ingiliffaatiin namni baafata.
Can you repeat only verse 1? I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. I will exalt you. The word exalt. Simple English, lift up. Lift up. Exalt. Sorry. One to go, all cast with you. Afana marifatin to Bisame. Akasila. Amlake to say home. Kaf other God. But Amlake to say home. Another God. Kaf other God. Amlake to say home. Kaf other God. Look, Semihinam, Lazala Alam, Gamar the Kawal. Bayakanu, Bayakanu, Barakalo, Semihinam, Lazala Alam, Amasakana. Let me go a paragraph like Kosoto. Who is it? Lazal Alam and Jadaka. Kaf, Araga. Manitura, Afana Robot, all in Sikama, all in Sikas. One whom to Maratara or Sikama, one who all Sikas. Amaga. Senan से सिंपल जल का क्रिस्टोस यीशु ने बसे मिशा और आपत्ति वर्ती समारे अगर नारके में ये गावल जल का वर्ती ना नहीं यरो इतने नहीं वाकई सुना नहीं वाकई वो सकेतु ना नहीं गारा का रतोल बादल हिनाफा लेकिन रिमाइंड यू दिस नमोने बारे में हानि के सत्वान तो वो चुका देगा प्लानी बाबा नहीं बोलते कंडीशन दिखाओ कंडीशन इस सामान कहानी गाफ पुराओ वो तो गाफ इन्हें नामी जाओ गाफ इन्हें पुना कस्ताओ कुनी मोगा कस्ताओ इसा बोलते इसा नियाज इसा ना खाना बोले कुनी every single corner of Allah माके से इसा बात या तो उसे इम्बरन इसा को बाजी ना तो उसे फूल नहीं यार नडर इरिवन्नी को गाफ सान गिनन फूड गाफ फूड करो दुरा मना जा दुरा चिक बंदे दुरा माल गोदे यार तो लगा और गाफा तो कुछ कहते दुराकस गोदे आमद बर्दन तीसरा क्रिस्टोस यीशुस माले माजा वाकयोन वाकस अब्दुरमान को चुको जरूर दुरमान को चुको दुरा गारा रसन तोल बहु कबू गारा सानी आप बच्चों कबू गारा सानी के रहा था कबू रक्षा सानी की ओल तो कबू मसदी का लाजरा जरबाबली माजरी वाके या जरबाबल हैं गार से फुल रजू फुल हैं मालिनी जरबाबल हो ये तरह बंदनो वली केफी ये तरह बंदनो हर गारा kan सिंगते गारा सर तू ही या बदिन वाके सुपंजत रखो के तू गारा kan सिंगते ससी ऊन तू गारा सिंगते nama to ko ring kadamanan yo retu waaqayyoof sagadu waaqayyoon waaqessu akkaataa meelroo betra akka meelrootti murteesseera meelroo jechuuni xalaa yoon siif barreesse xalaa sana fideen dhufa I just drop the mail here mail man inni dabdaabbee mana postaatiif hidhu maal godhu biilii kee inni mana postaatiif hidhee sitti kennu biilii ta'uu isaa beekaa dhimma isaa miti dubbiftee dhiifte dhimma isaatii dhimma isaa miti waan sana ilaa fudhattee akka fudhatteef dhiiste farramuuf hin geesse dhimma isaa miti kan isaa dhimma isaa maal just drop the mail drop jechuun isa kana phrase mail drop jedhu isa kana just drop the mail namoonni baay'een kadhannaa waaqayyoo akkas godhu innis maaloodha waaqayyoon kadhadheeraa jedhama tokkotu waaqayyos natti dubbateera dhaqee isaafis sagadeera amma gaana ga'ee naan jedhe amma maaltu gaara ta'e waaqayyo biraa waa eegee dhabeera namni kuni dubartii kana garaagarummaa hin qabu dubartiin sun sanyiinsee sabni sun inni wangeela Yohaannis boqonnaa afurratti isin dubbise keessumaa lakkoofsa 21 hamma 24 yoo ilaaltanii yeroo itti isin gaara kana irratti ol baatanii waaqayyoon sagaddanii hin hafa waaqayyoof sagaduudhaaf gaara ba'uu isin hin barbaachisu waaqayyoof sagaduudhaaf sagaaras ta'e jalqaba raawwachuu isin barbaachisu lubbuu haadha namni dhugaa baatanii turate ወንድሜ ሆይ የምትናገረው ነገር ደስ ይለኛል ወደዋል ገሩ
yeroo akkasii waan kanarraa ofirraa kutaa saboottiin gooftaa furdaan nagalee waaqa gormaa jira innaa wayya madaan kanneen አሁን ነው ከዛሬም ቢዮንድ ዛሬ አሁን ነው ማሉራ yeroo sagalee waaqayyoo geessu yeroo itti waaqayyoon kadhattu yeroo itti waaqayyootti himattu yeroo waaqayyoon waa gaafattu yeroo waaqayyoo si gidduutti argamu wanta waaqayyootti himte raawwatte itti kennu kanaaf sagalee waaqayyoo maal jedha ያቦይ በኋላ ጫሎ ከጥቂት በኋላ ግን ታገኘዋለህ አሜን ከናፊ ዋቀዮ jireenya namaa keessatti jijjiirraa kan inni fidu waaqayyo kan inni waaqayyo wajjin waaqayyummaa isaa sirraa mul'achuu danda'u gaafa waaqayyo mul'ifte kanaaf waaqayyo akkas godhe hamman sirriitti eegalatti dubbate booddee waaqayyo sabni kun naan jedhe